Akkam jirtu burqaa oduu dhugaarraa oduun isinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin aktiivist Habtaamuu Laggasee faannoo fi TPLF Eertiraa waliin ta'anii duguuggaa sanyii raawwachuuf jiru jedhe. Oduu taanuun kanfaltii gibiraa fi halluu hin raawwanne jedhamuun jiraattonni magaalaa Jimmaa manneen jireenyaa isaanii jalaa saamsamuu dubbatanii oduu keenya xumuraatiin immoo misooma koriidariitiif birrii 10,000 hanga 20,000 dirqamaan yoo hin kaffalle hin darbitan jedhamneetiin asoosaa dhaabannee jirra jechuudhaan konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa himatanii. Akkam jirtu daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu itti aansuudhaan bal'ina oduuttan darba. Faannoo fi TPLF waliin ta'anii duguuggaa sanyii raawwachuuf jiru jedhe Habtaamuu Laggasee. Akka Habtaamuun miidiyaa irratti yaada isaa kennetti Dr. Dabratsiyoon fa'aa duguuggaa sanyii raawwachuuf Shaabiyaa waliin hariiroo uumanii warri faannoos duguuggaa sanyii raawwachuuf Shaabiyaa waliin hariiroo uumanii jiru jechuudhaan ibse. Itti dabaluudhaanis qaamoleen kun sadeen walii galanii gara Finfinnee imaluu barbaadu xiyyeeffannoon isaaniis Oromoo irrattidha jechuudhaan ammatti kan isaan haaloo baachuu barbaadan Oromoo irrattidhas jechuun ibse. ከሻቢያ ጋር እነ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀናጁት የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ስላሰቡ ከሻቢያ ጋር የተቀናጀ ፋኖ የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። ይሄ ነው ቦልድሊ መናገር የምፈልገው። Oduu biraatiin immoo kaffaltii gibiraa fi halluu hin raawwanne jedhamuun jiraattonni magaalaa Jimmaa manneen jireenyaa isaanii jalaa saamsamuu dubbatanii bulchiinsi magaalaa Jimmaa jiraattota manneen waliinii baasii halluu fi gibiraa hin kaffalle jedhe irratti tarkaanfii mana jireenyaa isaanii saamsuu fudhachuu jiraattonni himatanii. Jiraattota manneen waliinii magaalaa Jimmaa kaffaltii gibiraa fi halluu gamoo dibsiisuuf sassaabuu bulchiinsi magaalaa Jimmaa jiraattota doorsisuu dabalatee tarkaanfii manneen jireenyaa saamsuu fudhachuu jiraattonni BBC'tti himatanii. Nama dhukkubsatee mana keessa ciisaa turee fi daa'imman mana keessa turan irratti duubaan balbala saamsuu dabalatee tarkaanfiin garee milishaa fi gaachana sirnaatiin isaan irratti fudhatamaa jiru bubbuluu kan himan jiraattonni kunneen adeemsichi mirga isaanii sarbaa akka jirus dabaluun dubbatanii. Dhimma kana ilaalchisuun BBC'f yaada kan kenne ogeessi seeraa Obsinaan jedhamu namni tokko galii argaturraa yookiin qabeenya isaarraa gibira kanfaluu waan nama waliin gaafachiisnedha. Haa ta'uutii garuu yeroo kaffalu adeemsi akkamii eegamuu akka qabu otoo hin hubatiin mirga kaffalaa gibiraa sarbuun gocha seeraan alaati jedhe. Tarkaanfii manneen jireenyaa saamsuu jiraattonni kumatan ilaalchisee mana daldalaa yoo ta'e malee manni jireenyaa silumaayyuu hin cufamu hin saamsamu kan jedhe ogeessi seeraa kun jiraataa keessaa baasanii mana jireenyaa cufuun yookiin saamsuun gocha seeraan alaa ta'uusaa cimsee dubbateera. Kaayyoon mootummaa namoota gabaa keessaa baasuu akka hin taane kan kaasu Obsinaan adeemsi gibira kanfalchiisuu dandeettii kanfaluu kanfalaa gibiraa bu'uureffatee ta'uu qaba jechuudhaan kaffalaan gibiraa tokko al tokkoon kaffaluuf yoo humna dhaballee dhawaataan kaffaluuf mirga akka qabus ibseera. Oduu xumuraatiin misooma koriidariitiif birrii 10,000 hanga 20,000 dirqamaan yoo hin kaffalle hin darbitan jedhamneetiin asoosaa dhaabannee jira jechuudhaan konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa himatanii. Konkolaachistoonni konkolaataa fe'umsaa misooma koriidariitiif kaffaltiin kaffaltan taanaan hin darbitan jedhamuun to'annoo jala ooluu isaanii himanii. Konkolaachistoonni kunis sarbamni mirgaa kun yoo nurraa dhaabbata jedhanii gaafachuudhaan hojii keenya dhiisnee daandiitti baanee kadhannamoo maalluu wayya jechuudhaan tiikvaa Itoophiyaatti himatanii. Kanfaltiin kottee jedhamu kan isaan akka kanfalaniif dirqisiifaman isaanirraa dhaabachuu akka qabu himachuudhaan maallaqa ji'a sadiitti illee argachuu hin dandeenye yeroo tokkotti kaffaluuf akka dirqamsiifamaa jiran himachuudhaan gochichi alseerummaadhas jedhanii. Daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf gabaabsee isiniif dhiyeesse kana gammaatti hordoftanidha. Saatii muraasa booda oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.